Kanatti dhuftu amantoonni yeroo sana harkaa fuudhan harka walitti rukutuudhaan sagalee gammachuu galataa keenya dhageessifna. Yeroo kana jaarsolii waldaa gara kanatti dhufaniiti walitti qabu. Luboonni amma iddoo saakaaruu walitti qabuuchaa godhamaan harka walitti rukunna. Haleluya. Dari semua kayu betul. Ayat buka Yesus. Al-Tokko Tusan bakka-bakka kabachiisaa jiranii luboonni bakka-bakka isaa kabachiisu wadaadoo asxaa sanaa bakka-bakka nu kabachiisu utuma isaan bakka-bakka kabachiisaa jiranii sagalee Waaqayyoo utuu dubbifamuu waliin dhageenya. Macaafa seenaa baraa 3:7 lakkoofsa 14-16 jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an kun gadoof deebisanii ana barbaaddatanii karaa isaanii saamarraa deebi'anii yoo na kadhatan ani Waaqa irraa isaaniif nan dhaga'a. Cubbuu isaaniif nan dhiisa. Biyya isaaniis nan fayyisa. Ani mana qulqullummaa kanaaf waddee addaan baafadheera. Ulfinni maqaa koo bara baraan achitti hin buufata. Ija koo isarraa hin buqqifadhu. Garaan koos yeroo hundaa achi jira. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo kana immoo dubbiin Waaqayyoo gurmeessitoonni toora tooraan utuu dubbisanii hin dhageenyaa yookaan jaarsoleen xinnoo ishee Waaqayyo isin eebbisu. Jaarsolii keenya Waaqayyo eebbisu. Ameen. Yeroo kana seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15-17 abbaan kennameef as ba'ee dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15-17 jedhu maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Kunoo asii wajjinan jira. Iddoo ati dhattu hundumaatti sin eegaa